daa'ima morma daa'ima qaleetu jechuudha awwaaletu fooqii irratti Addis Ababa keessatti hin beektan daa'ima lama hojjettuun jechuudha daa'ima lama qalteetu jechuudha babbareedu daa'ima ifama sii gochuuf cubbuu kee ummata fulduratti ka'iiti. Ashamaa kabajamtoota Taalee Miidiyaa egaa har'alleen jechuudha seenaa nama gaddisiisuun dhufee anyways karaa Taaleemitti chaanaalii ishee waan ta'eef egaa kabajamtoota Taalee Miidiyaa akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii arrallee deebiinee dhufneerra mudannoo akkas mudannoo jedhamuuti ulfaataa wayim demo namatti ulfaatu tokko garuu mee hunda isaan dhageenye didaan miidiyaa irratti isa kanas achi wayyaa isaan waliin dhaggeeffachaa isaan waliin si dhaggeeffachaa jedhan dhufne gaa waliin dhaggeeffanna jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'a baay'ee anillee jechuudha jecha kana miidiyaa kanarratti dabarsuu hin barbaanne garuu wanta kana dhageessaniitu jechuudha dhuguma Itoophiyaa keessatti wanti akkanaa kun godhamaa jira isa jedhu jechuudha beekuu qabdan. Mudannoon kun maalidha? Hiriyaa kiyya jechuudha bakka tsabalaa kan ture jechuudha tsabala biraa dhufeetu jechuudha yeroo dabte kanatti mudannoon inni ijoo maalidha? Isinifan gabaabsa namichi sooressa namichi kun jechuudha daa'ima morma daa'ima qaleetu jechuudha awwaaletu fooqii irratti ijaare. Namatti ulfaata miti kun hunduu ajaja seexanaati. Kun hunduu ajaja seexanaati. Dhugaan isin jedhu seexanaan duroome seexanaan sooressa ta'e jechuudha. Morma daa'ima qaleetu morma daa'ima san morma daa'ima in qale achirratti masarata in baasee fooqii ijaaree fooqii bakka ijaareetu jechuudha. Sooressa ta'e jechuudha. Garuu jira hin beektaa yaa'u dhageenya malee nagaru garuu akkana yoo jedhani ani normaalii uummadha gahe garuu kun just animationii natti fakkaata yookaan immoo qoosa natti fakkaata dhugaa dubbachuudha. Dubbiin akkana taate wanti kun jechuudha yookaan immoo animationii ta'e yookaan immoo qoosaan nutti asoof ta'e isaa osoo hin ta'in wanta dhugaa isa ta'e jechuudha. Yaa beekuu qabdanii dhuguma hunduu jechuudha. Edaa Itoophiyaa keessatti wanti akkanaa kun godhamaa jira yeroo dabarte Addis Ababa keessatti hin beektan daa'ima lama hojjettuun jechuudha daa'ima lama qalteetu jechuudha babbareedu daa'ima lama yaa hojii seexanaati maal goota kun hojii seexanaati rabbi maaliif akka nurraa fagaate hin beeku ani dhugaa rabbi jechuudha nageenya nurraa fageessee jira. Anyways mee karaa dubbii kanatti haa gorru wanti kun dhugaa ta'e karaa waggaa lamaa moo akkana garuu dhaga'uu qabdan. Anyways karaa dubbii ijootti haa gorru kabajamtoota keenya hiriyaan kiyya kun jechuudha. Bakka tsabalaa tureyyuu bakka tsabalaa karaa kinoo tsabalaa Arseemaa kan jedhamu tokko karaa naannoo Amaaraa kanatti jechuudha jiruu Arseemaa jedhama. Achi dhaqeetoo osoo tsabalaa biraa taa'uu jechuudha yaada jiru hundaa natti hime namichi sooressaa Finfinnee keessa magaalaa Finfinnee keessa kan jiraatu fooqii guddaa qaba haftaamidha jechuudha. Fooqii guddaadhaan naayit kilabiin hin jira dhugaatiin adda addaa hin jira wanti nyaatamu hunduu hin jira bicha bakka bashannanee jiraata jechuudha. So sanaan booda mucaan kun yoo natti himu sanaan booda jechuudha I think abjuudhaan jechuudha akka kara tsabalaa kan dhufu jechuudha abjuudhaan wanta kana hin arga jechuudha kootu kara tsabalaa isa kan jedhamu jechuudha yeroo baay'ee uga kara tsabalaa deeme booda jechuudha dhaqeetoo inni waan hojjetee hin raafate moo akka tsabalaa deemu no wanta hunda maal raafata hojiin hojii seexanaati miti. Yaaduma deemee maaltu dhufa jedhee yoo achi deemu waan dhufu hin jiru jedhee abjuudhaan jechuudha bakka normaalii achi dhaqee jechuudha walumaa galatti achi dhaqee booda achi wannoo bakka tsabalaa sanitti namittiin takka jechuudha
yaa isheen illeen achitti gadaamisan keessatti akka moloksee immoo maal jenna akka kana maqaa isaa afaan Amaariffaatiin Oromoffaan garuu hin beeku. Bakka kinoo osoo macaafa qulqulluu jechuudha osoo barsiisaa jiranuu jechuudha gidduudhaan namitti moloksee sun dhufteetu jechuudha namni gidduudhaan namni morma daa'imaa kan qalteetoo awwaalteetoo gubbaarratti mana ijaarte yookaan fooqii ijaarte hin jirta waan ta'eef cubbuu kee uummata fulduratti cubbuu kee ka'ii himi naan jedhe waaqni waan ta'eef kan kana goote sun waan jirtuuf amma ka'iiti cubbuu kee uummata fulduratti himi jetteen nama baay'ee keessaa nama 100 ol keessaa egaa namichi kun hin beeka isin galee hin beeka namichi kun hin callise aduu lammaffaatis ammas kanuma itti deebistee ammallee of beektaa namicha kan amma na dhagaa jirtu na ilaalaa jirtu kan morma daa'imaa murteetoo awwaaltetoo gubbaarratti kan fooqii ijaarte hin jirta waan ta'eef rabbi dhiifama sii gochuuf cubbuu kee uummata fulduratti ka'eeti himisiin jechaa jira dhageetoo hin callise ammas jechuudha. Sodaate nama fulduratti akkamitti seexanis akkamitti hin ta'edhaan kassar ta'edhaan hojii seexan. Ana banazaa yoo matammaa fooqiin kinoo irratti jaa'inu hin galabbata magaa. Rumatti jiga. Maal jetta kana ishitaale? Maal kun zamanni akkana dhugaas hin jedha. Wanni kun maaluma akka ittiin dubbatamu malee hin jira. Wanni kun hin jira. Mee sammuu akkamii qaba? Mee akkamitti sammuu akkamii qaba? Daa'ima miskiina homaa hin beekne morma. Wuuy dhugaa bataamti nama jibbisa dhugaan siin jedha. Dhugaan siin jedha. Na sadaffaa irratti jechuudha. Kai yoo ta'uu baate isa dhumaati. Rabbi jechuudha carraa isa dhumaa sii kennaa jira waan ta'eef cubbuu kee uummata fulduratti himi. Na dhagaa jirta inni kun kan dhumaati. Na dhagaa jirta bakkuma isheen dhaabbatu na dhagaa jirta ka'iiti cubbuu kee uummata fulduratti himi. Rabbi carraa isa dhumaa sii kennaa jira jennaan hin callise. Ani jechuudha ammaan booda jechuudha irraa hin qabu. Rabbi kan na erga jechuudha asitti dhaabetan jira. Bakka guyyaa saditti himte jechuudha. Hindide dhugaan sin jedha. Na qanii sadaffaa ogadhume booda jechuudha. Namichi sun jechuudha. Akkuma makiinaa raabaa foorii qaba akkuma makiinaa kaasetu jechuudha. Akkuma bayan jechuudha fuuldura alleeyyaan jira. Makiinaanis alleeyyaatti bade innis alleeyyaatti bade. Dhageessanii makiinaanis alleeyyaatti bade innis achumaan alleeyyaatti bade jechuudha. Makiinaanis alleeyyaa jechuudha boolla alleeyyaatti jechuudha qileetti bade innis achumaan achitti hindu'e bakka qanii sadaffaa irratti. Na bakka gizee sadii bakka carraan kennameef sini galee asii lubbuun isaa gahannamii seena ilaala asii makiinaan illee gahannamarra caalaqilee kenname itti fayya amma inni nama fuuldura laalu san sodaate malee akka jechuun akka gahannamii seenuu kana maal beeka waa'ee gahannamii naamna nama dhibba jalatti onnosaa caccubuusaa hojjeti san dubbachuu osoo dubbate fayyaayyuu sila ወይም immoo onnoon isaatis hin badu ta'a minaalbaata hojiin isaa rabbi ma carraa kenneefi fakkeenyaaf jechuudha dhiisa cubbuu san jechuudha osoo uummata isa fuulduratti himee booda jechuudha du'ullee jechuudha dhuguma jannata seenee nan yaadaan gannatiin seenee nan yaadaan sini galee asii kara si olitti seenee daa'ima qalanii mangisa samaayatii seenuu gannati seenuu hin jiraare kabajamtoota keenya ibidda seentanii sini galee so Itoophiyaa keessatti wanti akkanaa godhamaa akka jiru. Normaali inni mana baaburaa qaban keessaa beekta kana isa kan daa'ima tan isa kanallee dhugaa dhuba waa'ee mana baaburaa immoo jechuudha ani gabaabumatti jechuudha as nu biratti kanan dubbadhu garuu jechuudha an ija kiyyaan kan arge dhugaa ija kiyyaan kan arge daa'imattiin jechuudha jedheetoo
Dirasuun maal baabura kara kinoo kara arbaa mincii kanaa dhufe daa'imattii waggaa 12 hatanii fidanii asii akkatti onnoon isaanii nyaarri isaanii jedhanii as ga'u kan wal qunnamu jechuudha. Nyaarri isaanii asii kan akkatti hin barbaadame jedhan seexanaaf. Innaa ilaala maal jennaan kaachoo jennaan maal taate jennaan namittiin akkatti na fuutee oofcoo keessatti na seesisu taanaan nan iyyee namatti dhufee naa birmate malee oofcoodhaan na daakuuf taati jedheetu micaan dhugaa baay'ee namarra daa'imattiin ija kiyyaan arge jechuudha. Wanni akkanaa jira jechuudha. Wanni kun waan tokkollee faayidaan qabu. Lafa kanarratti duroomnees dhiisnees du'uun keenya kan hin hafne nama ajjeesnee kan duroomnus mee akkamitti namni irreenis isa fudhata. Ijoolleen isaaniillee itti qaana'anii amma ijoolleen kana godhan jechuun haati kiyya osoo akkana goote wayim abbaan kiyya osoo akkana godhe ani kana beekee ani haadha kiyyaa fi abbaa kiyya lammaffaa itti deebi'eetu haadha fi abbaa kiyya jedhu itti deebi'u. Na wanni kun baay'ee nama jibbisiisa dhugaa dubbachuudha. Ani walumaa galatti namni akkana godhu kun sammuu akkamii qabeedhaan tokko baanee yaada dhugaan isin jedha. Dhuguma sammuu namaati. Nama jechuun akka kiyyatti qofa tokko. Nama jechuun akka kiyyatti qaxaleewwan kiyya. Nama jechuun akka kiyyatti jechuudha. Nama namaaf yaadu, nama wanta gaarii namaaf yaadu, nama jechuudha yoo hubamte jechuudha kan si gargaaru. Waa'ee baay'ee nama rifachiisa. So kun nama osoo hin ta'in jechuudha bineensa qaama namaa uffatee kan deemu jechuudha. Seexana qaama namaa uffatee deemu jechuudha. Akka kiyyatti so wanta akkanaarraa wanti akkanaas baay'ee jira. Dhuguma garuu miidiyaadhaan wanta baay'ee dhagaa jirra. Wanti akkanaanis dhagaa jirra. Rabbi dhugaan isin jira. Kuni bara dhumaati akkuma argaa jirtan. Barri kun bara dhumaati kana beekuu qabdu. Wanta baay'een isinitti himaa jira. Dhugaan isin baay'ee nama jibbisa. Isin hunduu halkanii guyyaa bakka jirtan nutti jechuudha. Jilbiiffattanii ta'u daffa keessaniin jechuudha. Rabbi fayyaa fi umurii dheeraa akka isinii kennu halkanii guyyaa waaqa kadhadhaa. Daffa keessaniin bulaa. Isinii galee daffa ummataa nyaatanii isinii galee ani jechatu na hanqata. Anyways keessi koo baay'ee gaddeetan jira. Kana caalaa ittiin baay'isnu kabajamtoota hordoftoota keenya seenaan har'a akka kanaa rabbumte jechuudha. Namicha nafsi isaa haa maru jechuun barbaada'anii yaa'u namaa ture. Inni deemee osoo itti mamaa jiru inni deemee jira homaa gochuu hin dandeenyu. Namoonni isa kana jenna warri taalee miidiyaa irratti haaraa taatan hundi keessanuu subscribe godhaa, like share gochuudhaan faamilii ta'aa isiniin jedha. Baay'een isiniin jaaladha kana kootiin nagaan ta'a. Horaa bulaa kabajamtoota taalee miidiyaa bakkuma jirtanitti fayyaa fi umurii dheeraa argadhaa. Baay'een isin jaaladha horaa bulaa. Ciao.